Har'a viidiyoo adda ta'e isiniif qabadheen dhufe. Akkuma ilaaltan kunoo biyya dhuunfaa kana biteen jira. Namoota ibbaa garana nan fida. Namoonni ibbaa dorgomanii lafa dhuunfaa kana hin fudhatu jecha. Namni ibbaa kun dorgommii adda addaa dorgommii gosa afurii dorgomu. Dorgommiin jalqabaa baay'ee salphaadha. Namoota 50 gara dorgommii aanutti dabarsudha. Namoonni sunis namoota dursanii ibidda qabsiisuu danda'anii fi namoota chibboo isaanii qabsiifatanidha. Taali aara jirame. Maaliif ibiddi naaf hin baane? Wanti kun waan salphamanti jedhara. Isin keessaa namni biyya dhuunfaa kana barbaadu hin jiru? Yaala jirra. Qophisaa kaa kan barbaadan yoo ta'e ammumaan ibidda qabsiisa. Akkuma ni yaade yoo ta'e daqiiqaa 20 olitti fudhachuu danda'a. Laala. Nama jalqabaa argannee jirra. Namichi jalqabaa daqiiqaa tokko keessatti qabsiisuu danda'e. Waaqayyo sin galateeffadha. Gara markabichaa deemuu dandeessa. Harka duwwaa gara biyya kootti hin deemu. Chibboon kiyyayyuu magariisa. Wanti kun baay'ee na dhibaa jira jiran. Achitti markabni isinitti ni mul'ata. Markabni sun markaba dorgommii lammaffaatti goonudha. Kan itti aanu immoo sitti ni mul'ata. Inni immoo dorgommii sadaffaa akka itti hojjennudha. Namoota kallattiidhaan gara galaanichaa hin darbanna. Kanaafuu viidiyoo kana gahumaatti ilaalame. Bakka nama qo'anii qofatu hafe daddafaa. Baay'ee. Bakka nama sadii qofatu hafe. Agaan ittiin qabsiisuu na jalaa caccabaa jira. Dafi kootu dafka nama lamaa duwwaatu hafe. Dafi hojjedheen jira. Bakka tokko qofatu hafe. Dorgommiin xumuramee jira. Namoonni 50 gara dorgommii itti aanutti darbanii jiru. Dorgommii jalqabaa qofaan namoota 50 biyya dhuunfaa kana fakkaate mo'achuu dhabanii jiru. Amma sa'aatii dorgommii lammaffaa keenya geenyerra. Bifa diimaa fi bifa magariisa. Baay'oonni keessan chaalenjii yeroo darbe chaalenjii Squid Game irratti argitaniirtu. Kanaaf meedaa kana qopheessinee jirra. Amma kan argitan walakkaa galaanichaa jirra. Dhugaa keeti walakkaa galaanichaa jirra. Amma dorgomtootaaf 50 galchaa kuttaa seenaa kutta. Okkee kana gaafa narku baay'inni. Hundumti keessan subscribe chaanaalii kanaa waan taataniif kanan dura dorgommii kana akka argitan abdiin qabu. Inni kun garuu baay'ee adda ta'a. Namoonni dura sarara diimaa kana darban namoota 20 dorgommii kana mo'ata. Hundumti keenya kan yaadaa jirru. ሁላችንም እያሰብን ያለነው ስለ ቀዩ ማብራት ነው። ውድድሩ የሰዓት ገደብ የለውም። አረንጓዴ፣ magariisa፣ diimaa፣ ቀይ maal taate sochooftee jetta. Nama jalqaba dorgommii keessaa bahu argannee jira. Magariisa, diimaa, Kiriis carraa tokko siif kenneen jira. አረንጓዴ ተክሎች አዝናለሁ ሰዎች ትንሽ ግራ ማጋባት ስላለብኝ ነው። የዛሬው ቀይ አረንጓዴ ጨዋታችን ደስ dorgommiin har'aa magariisa fi diimaa keenya kan namatti tolu ማይኩን አስቀምጬ homaa xumura sa'aatiin qabu. የሆነ መንቀጥቀጥ እያየሁ Sochii tokko sirratti argaan jira sodaatee jirta. Biyya dhuunfaa kana mo'achuun qaba. Lubni kee baay'ee dadhabeera. Haa ta'u malee abbaa biyya dhuunfaa kana ta'uu yoo nyaadu homtuu na irraanfachiisa. As baay'ee turtaniirtu. As baay'ee turta waan nyaatan barbaaddu. Afachaa yaada keetiin ari'amtee jirta. ቅድም እኮ ቀይ ከዛ Duratti mee diimaa magariisa itti achumaaf fitte. እስኪ ቪዲዮውን እንየው እሱ ልክ ከሆነ የዛሬው ቀይ Dorgommiin har'aa magariisni diimiin keenya kan namatti tolu xumura sa'aatiin qaba. Mo'ataa jalqabaa argannee jira namoota 20 keessa. Kun nama baay'ee qalbeeffataadha. Baay'ee na yaadachiisee ture garuu akkan dhaga'e nan beekan ture magariisa. አረንጓዴ አብዛኞቹ Baay'inni keessa waan nageenyeef na ajaa'ibeera. Diimaa. ቀይ በዚህ Dorgommii kanarratti wantan dubba'u jechoota hundumaa sirriitti yaadachuun qabaacha magariisa. አረንጓዴ Diimaa. ቀይ Wantoota sammuu barbaadan keessaa inni tokko kanaadha. Magariisa, አረንጓዴ diimaa. ቀይ Nagaa keeti ናነክ xiqqoo gara masmara sararaa yaatte turte yoo yaatte sin dabarsa. 15 Bakka duwwaa 15 to'affaa dorgommicha darbuuf magariisa, አረንጓዴ diimaa. ቀይ እሺ Ati hin dabarteerta. አልፈሻል Amma bakka nama lamaa duwwaatu hafe. የሚቀረው እሷ በእርግጠኝነት ይሄን ታልፈዋለች እባካችሁ Maaluma namu akka isin hundumti keessan hin mi'aamina. Inni dursee galee jira. Baay'ee iyyaadhee ture. ሁላችንም Isin hundumaa isinin galateeffadha. Tokkoon keessaniif doolaara 3,000 isiniif kenneen jira. እዛ ጋር ያለውን ጀልባ Markabaatti achi mul'atu sana argitu. መያዝ የሚችለው Markabni sun qabuu kan danda'u nama waan qofa. Isin immoo nama 20. መሀል ቀድሞ ይህንን Isin keessaa namni dursee chaanaalii kana subscribe godhee eenyudha. እሷ ከሁሉ Isin hunduma dursee subscribe nama goote waan taateef isiif carraa tokko nan kenna. ካሉት Namoota 20 jiran keessaa namoota walakkaa nuuf ari'uu qabda.
ኧረ በለው እየቀለድክብኝ ነው አይደል? ነገር ግን የሚባረሩ ሰዎችን ለመምረጥ ብዙም ሰዓት ta'uti namoota ari'aman baasuuf sa'aatii nutti fudhanne ari'amaa jalqabaa argina lakkoofsa 37 akka adeemu baay'een gaddaa namaa gochuu hin danda'u wanti baay'ee ulfaata fakkaata nama biraan nu ሁላችንም ይቅርታ ጠይቃለሁ isin hundumaa ifaman gaafadha baay'een isin jaaladhu maa gochuu hin danda'u መሀል ላይ ያላችሁ ሶስታችሁ ውጡ namoonni durtan sadan ba'a ta'uun qabu baay'ee ifama rakkoo keetii miti abjuu koo milkeessuuf xiqqootu naaf hin ture isin keessaa eenyumtu hamoota eenyu isi galateeffachuu qabdu sababni isaatis isin arine nama yoo yaamtu ana ta'uu danda'a jee baay'een sodaadhee ture amma nama 10tu hafee jira kanaaf amma markaba irra koruu hin dandeessu ana duukaa bu'a gara markaba sanii harkifnee adeemnuti achitti namoota muraasa hin arginu baga nagaan dhuftan markaba akkanaa irra kortee beektaa kanaan dura gonkumaa yoo koreen beekuun kan jalqabaa kooti as ga'uuf dorgommii baay'ee dabartaniirtu namoota 90 buustanii qo'an qofaan haftaniirtu ni yaadattan yoo ta'e garuu biyyi dhuunfaa achitti argitan sun isaaf dorgomtu jechaadha ነገር ግን ከናንተ መሃል ግማሽ ያህላችሁ በእግራችሁ ራሱ አረግጡት bakkee kana ga'uu koo baay'ee natti tole anamma as taa'ee yaadaan jira ፕላን እያደረግኩ ነው ያለሁት biyya kana akkuma wadheen achumaanan gurgura amma isin keessaa namni walakkaa hin argina jechuudha dorgommii itti namoo asitti xaawulaa irra jedhan kuwan qopheessan jira hundumuu wadaroo faana wal qabateedha kanaaf wadaroo keessaa nama tokko wadaroo muraa ka wadaroo faana wal qabate nama 5 argina jechuudha namni jalqabadee barbaadu tole kootu gama tole xaawulaa asirratti argaman kana keessaa tokko irra hojjechuu hin dandeessa kan irra hojjete sirrii miti isa filatteerta isin hundumtuu nagaa jedhaani wadaroo murii darbee jira maga gammade amma hundumti keessan carraan keessan baay'ee irrachaa dhufaa jira isin amma bakka irra hojjettu hin murteessiti amma namni lama gara dorgommii itti darbeera kana jechuun dorgomtoonni itti aantan baay'ee horii keessa galtu jechaadha oolee jira amma namoota darban namoota nama qofa barbaada jedhi wadalicha muri nama ajaa'iba namoota qo'an keessaa namoota 4 arganneerra 5 qofatu hojjeta 4 garuu namoota hin qabamneera kanaaf tokko qofatu isiniif amma bakka xumuraaf namoota arfanuu gara nafannee jirra jalaa muri dafii muri malee namni tokko kufee jira amma wannoon irra jettan akka seeran hojjetu amma beekeen jira nagaan ture harka rukutuun narra hin jiraatu ture waan hin taane hojjete isin yoo mo'attan namoota mootan keessaa namni daricha kana muruu barbaadu hin jira eeyyan kottu gaman siif kadhachaan mura amma baay'ee yaaddoon natti dhaga'ama kanaan dura bishaan guddaa akkanaatti kufee hin beeku muri kuftee jirti amma dorgomtoota 2 qofatu nuuf namoota waan gaarii sitti dhaga'amaa jiraan gonkumaayyuu isin keessaa namni tokko hin darban namni tokko hin kufte jechaadha baay'ee sodaachaa jira mo'ataa dhumaa tokko argachuuf wadaroota lamaanuu yeroo tokko kutu qabna eentu akka bishaanii kufuuf eentu akka biyya dhuunfaa sanitti akka deemu adda hin baafanne nama 100 turre amma nama 5 qofatu hafe biyya dhuunfaa mo'achuu waan baattaniif baay'een gadda waan dhuftaniif galatooma kaapiteel gara biyya dhuunfaa san nu geesse baga nagaan dhuftan gara biyya dhuunfaa kanatti laala akka inni itti bareedu isin keessaa namni tokko kan hin mo'atu kanaafuu darseetii keessatti biyya dhuunfaa kana keessatti immoo makiinaan ittiin bashannan hin jira akka xiyyaara itti buufatuun qaba biyya kana gurguruun barbaada jireenya koo jijjiiruu danda'a kanaaf eenyutu biyya kana akka mo'atu laaluuf dorgommii dhumaa tokko hin go'an bara dorgommiitti darbuun dura garuu wanti isin dhiyyeessu tokko hin jira kun cheekii $50,000ti cheekii kana gubdee gara dorgommii biyya dhuunfaan deemtamoo 50,000 qabattee dorgommii kana keessa hin baatu anas dorgomuu fannu kana moo qabeen deemu inni gara dorgommii biyya dhuunfaatti darbu barbaade kun murtoo jireenya isaa keessatti baduu danda'a 50,000 moo dorgommii itti aanu dorgomu dorgommii biyya dhuunfaa fan dorgomu namoonni jalqabaa lamaan maallaqa hin barbaannu jedhan ati anis hin barbaadu carraa koo yaaluun barbaada
namoonni akkuma ilaaltan namoonni shanii gara dorgommii darbaniiru. Ati yoo ida'amtan parsantii 25 qofa qabda mo'achuuf. Kun murtoo guddaadha. Anis garuu doolaara 50,000 kana fudhadha. namoonni haga amma hin qabafoon jedhan ati no dorgommii ittaanitti mo'atamuuf xiqqootu naafe carraadhaan moosan darbeen jira kanaafuu carraa waan qabu natti fakkaata ammas yoo ta'e dorgommii kanatti tan fufa maallaqa hin barbaadu garuu hin beektuti isin keessaa nama tokkotu biyya kana dhumachuu danda'a dorgommiin dhumaa keenya asitti akkuma argitan laayibatanii yuutuubii booksii keessa jirutu jira kanaafuu booksii kana nan dhoksa namoonni dursee argate biyya kaneen fudhataa jechuudha hundumaa ija isaanii hidha seeraan uffatee jira booksii dhoksuufan deemaa jira namni tokko kanan laala konkolaataa kana ofaa fageenya dheeraa hin deemu kanaaf isaan immoo fageenya dheeraa akka deeman akka hin deemetti akka yaadan nan godha garuu deebi'ee dhufe kanan dhoksu ija dura isaanii kanaaf amma sammuu jimii horachuuf yaalaan jira inni akka eessooksoo akka danda'u seeraan nan beeka maaliif bishaan keessatti hin darban araba hin ta'u kun mee laayibatanii yuutuubitti gonkumaa yookaan nama bishaan keessatti hin darbadhu jalqaba eerpoortii irratti irraan markaba irratti turtii gaariin ture amma gonkumaa hin raffatu asitti amma konkolaataan of dhaabe isaan sagalee kana dhaga'uun qaban dorgommoonni akkuma ilaaltan achi jiru kanaafuu akkanatti dhiyeenya kanaan dhoksa jedhanii yaadan kun baay'ee gaariidha dorgommii biyya dhuunfaa mo'achuu darbe irratti mo'atamuu kootti baay'ee na jibbisiisa amma ija keessan irraa kaafachuu hin dandeessu seericha hin beektu namni dursee saanduqa argate hin mo'ata carraa gaarii deemaa beenaa haa barbaanne garana akka ta'u abdiin qaba doolaara 50,000 gatuu kootti baay'een gaddu akka jiimitti yaada eessooksuu danda'a namichi kun baay'ee qophisa garam deema kan qabu hin beeku wantu natti mul'ataa hin jiru hundumtuu hagaan natti mul'ata bakkeen kun akkan yaadutti bakka dhokfamu bakkee gaariidha amma dorgomtoonni 3 naannoo bishaan daakichaa bira jiru gara bishaan seenuun ta'a achitti akkuma argitan muka gubbaa ilaalaara kun immoo mukoota walakkaa ilaalaara namoonni kamiyyuu haga ammaatti itti nyaanne as keessa homtuun jiru amma immoo booksichi waan akka fakkaatu raffachaa ture akkuma ilaaltan saaxinichaa san dhookse namoonni kamiyyuu gara nagaruu hin jiran daqiiqota muraasan booda kun uumame እንደምታዩት akkuma ilaaltan እየተላለፈው ነው yeroo baay'ee irra deddeebi'ee bira darbee jira ካጠገቡ ነው እያለፈ ያለው qarqaraan darbaa jira baay'ee bareechatanii dhoksitan homaa arguu hin dandeenye biyyi kun maqaan guddaa akka ta'e hin beektaa yeroo darbe biyya inni mootirra dachaa afurii caala amma aduun galuu gammattee jirti eegalteerti haa ta'u malee yoom akka sanduuqa kana argatan arguu hin beekuu hin dandeenyu ይሄን ሳጥን ማግኘት አለብኝ ወይኔ sanduuqa kana argachuun qaba hin jiru as abdii kutuun irra hin jiraatu barbaaduu itti fufuun qaba ወይኔ እየደረሰችበት ነው bira geessee jirti ጠሉን እያነሳችው ነው አሁን ካላገኘችው baala irraa kaafteerti argadheen jira biyya dhuunfaa mo'atteerti በህልሜ እንደሆነ ነው እየተሰማኝ ያለው abjuu akka abjuutti natti mul'ata dorgommii gaarraatti dorgommii keessa dorgommii baay'ee bareedaa fi dorgommii baay'ee natti toleera waan mo'atteef natti tolee jira bakka gammade hundumti keenya duratti jeekii doolaara 50,000 gannee turre maran asitti akkuma ilaaltu waraqaan ragaa biyya